Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa asxaan alaabaa Itoophiyaa jijjiiramuuf jedhamee jira. Filannoon 4 dhiyaatanii jiru. Filannoon 4 dhiyaatan maal fa'aa akka ta'an qabadhee jira isin biraan gaha. Marii biyyoolessaa gaggeeffamaa jiruun wal qabate komiin irratti ka'aa jiru ammas gama Oromiyaatti cimee itti fufee jira. Har'a hoo komiin ka'e maal kan jedhullee qabadhee jira. Oduun itti aanu dhaabbanni nyaata gargaarsa namoomaa idila addunyaa Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona hedduun lakkaa'amanii fi gargaarsi namoomaa ni barbaachisa jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun inni itti aanu lolli loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jirullee guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'u yookaan immoo zoonilee Oromiyaa garagaraa keessatti itti fufee jira. Lola zoonilee Oromiyaa garagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromootti fi loltoota PP gidduutti deemaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhee jedhee jira. Gara mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti bohaaraan immoo affeerraa kenna. Guutuun oduu kunooti. Marii biyyoolessaa jechuudhaan marii PP'n Finfinneetti gaggeessaa jirtu dhimma asxaa alaabaa Itoophiyaa irratti mari'ate jedhamee jira. Asxaa alaabaa Itoophiyaa jijjiiruudhaaf filannoon 4 dhiyaatuun gabaafamee jira. Filannoon tokkoffaan akka asxaatitti wantee fi eboon kan dhiyaate yoo ta'u filannoon lammaffaan makoodii yookaan immoo handarii adiidha jedhamee jira. Inni biraa immoo yookaan inni sadaffaan hidhi laga haaromsa akka asxaa alaabaa Itoophiyaatti kan dhiyaate yoo ta'u mallattoon afuraffaan immoo akka alaabaa Ameerikaatitti alaabaan Itoophiyaallee mallattoo sabaa fi sablammoota kan ofirratti qabaatu akka ta'u akka filannootitti dhiyaate jedhamee jira. Kamtu akka ta'u immoo of durri kan agarsiisu ta'a. Komiin bal'alleen irratti ka'uun itti fufee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n gaggeessaa jirtu irratti reeshoon namoota naannolee irraa hirmaatanii kan naannoo Oromiyaatti wal bira qabamee olaalamu kan naannoo Oromiyaa irraa marii kana irratti hirmaatan jedhame parsantii 9 qofa jedhamee jira. Kun immoo homa tokkollee murteessuu kan hin dandeenye fi maalis dabarsee maalis kuffisu kan hin dandeenye ta'utu gabaafame yookaan irraa dubbatame. Walumaa galatti hirmaattota marii biyyoolessaa jedhamuun gaggeeffamaa jiru kana irratti namoonni kutaalee biyyattii yookaan naannolee biyyattii garagaraa irratti hirmaatan namoota 4,000 yoo ta'an namoonni Oromiyaa irraa achirratti hirmaatan namoota 370 qofa jedhamee jira. Kun immoo parsantii 9 jechuudha. Namoota 4,000 kana keessa garee tokko keessatti kan ramadaman namoota 500 jedhamee jira. Namoonni 4,000 kunillee namoota 500 adda baasuudhaan garee 8tti ramadame jedhamee jira. Namoota naannoo Oromiyaa irraa dhaqan 370 gareedhaan 8 kana yookaan hiramu taate namni Oromiyaa irraa garee hundarratti hirmaatu nama 46 qofaadha. Sadarkaa garee kanaatti murtiin tokko darbuudhaaf deeggarsa sagalee parsantii 75 yookaan immoo nama 375 deeggaruu qaban. Gara biraatiin immoo murtiin tokko kufuuf yoo xiqqaate namoonni 125 yookaan parsantiin 25 mormuu qabu. Maarree namni Oromiyaa irra garee tokko keessatti ramadame nama 46. Namoonni 46 kun ajandaa tokko irratti mormii osoo gaggeessanillee waan tokkollee siisuu hin danda'an. Namni barbaachisu nama 125. Ajandaa tokko deeggaranii dabarsuufillee namoota 46tu jira. Kan barbaachisu nama 375. Reeshoon namoota marii kanarratti naannolee irraa hirmaatanii Oromiyaa naannoo miliyoona nama 50 ta'u qabuu fi naannoon biroo kan nama miliyoona 6 qabulleen waluma qixa hirmaatan jedhamee jira. Kana irratti hundaa'uudhaan xiinxaltoota fi hayyoonni siyaasaa yaada kennaniin shira hamaa Oromiyaa irratti xaxamaa jiruun kan wal qabatu jechuudhaan marii kana duuba itti yaadame shirri hamaan Oromiyaa irratti Oromoo fi magaalota Oromiyaa irratti karoorfatamee hojjetamaa jiraachuu kan agarsiisu jedhanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan gargaarsa namoomaatiin biyyoota sadarkaa tokkoffaan gargaarsa namoomaa barbaadan keessaa takka jedhamtee jirti. Dhaabbanni nyaata addunyaa World Food Program akka gabaasetti Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona hedduun lakkaa'aman gargaarsa namoomaa barbaadu jechuudhaan gabaasee jira. Faallaa kana immoo Itoophiyaan guddina dinagdee Itoophiyaa gabaasuudhaan gabaastotaan cimtuudha jechuudhaan ibsee jira. Dhaabbatichi sababoota Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoomaatiif saaxiloo taasisan eeree jira. Isaan keessa wal waraansa
dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa, qaala'insa jireenyaa, buqqaa'insa kanneen kan eere yoo ta'u, dhimmoonni kunneen yookaan rakkooleen kunneen Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona hedduun lakkaa'aman gargaarsi nyaata namoomaa akka isaan barbaachisu taasise jedhee jira. Walumaa galatti rakkooleen kunneen Itoophiyaa keessatti qisaasamaa fi rakkoo namoomaa caalatti gadi fageenyaan hammeessaa jiraachuu sagantaan gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP gabaasa isaa dhiyeenya kana baaseen ibsee jira. Dhaabbatichi rakkoon nageenya naannolee hedduu keessatti mul'atu jireenya hawaasaa jeequu fi akkasumas dhiyeessi gargaarsa namoomaa danqaa jira jechuudhaan eeree jira. Dhugumatti immoo gabaasni dhaabbatichaa kun haala qabatama yeroo ammaa kana biyyattiin keessa jirtuun kan wal simudha. Yeroo ammaa kana yookaan bara kana naannolee hedduutti roobni dhabamuudhaan hongeen biyya miidhaa jira. Midhaan faca'ee ooyruurratti badaa jira. Keessattuu naannoo Oromiyaa, baha Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaa, godina Baalee Bahaattii fi godinoota Harargee lamaan keessatti aanaalee garagaraa irraa roobni baduudhaan midhaan faca'ee ooyruurratti goggoguudhaan yookaan xoolaguudhaan badee jira. Taateen kun immoo oomisha qonnaan bulaa miidhuudhaan hegeree qonnaan bulaa beelaaf saaxiluu danda'a. Kun immoo xiyyeeffannaa argatuu qaba. Inni biraa immoo qaala'insa jireenyaatiin wal qabate yeroo irraa gara yerootti qaala'insi jireenya magaalaa hanga baadiyyaatti dabalaa jira. Kun immoo uummata akkaan rakkisee jira. Inni biraa walitti bu'iinsi naannolee garagaraa biyyattii keessatti jiran keessatti raawwatamaa jiru babal'ataa deema malee furmaata argataa hin jiru. Naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa akkasumas naannoo Tigraayittis ammas qophiin walitti bu'iinsaaf taasisaa jiru akkaan cimaa dhufutu himamaa jira. Naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Gaambeellattis walitti bu'iinsi jiru kan sagalee dhabe ta'e malee akkaan cimaa fi uummata buqqaatiidhaaf kan saaxilu. Walumaa galatti naannoo Oromiyaattis lolli deemaa jiru uummata yookaan hawaasa bal'aa buqqaatiidhaaf kan saaxilee fi kan saaxilaa jiru ta'uun miidhaa guddaa hawaasa irratti dhaqqabsiisuun hawaasni akka gargaarsa namoomaatiif saaxilamu taasisee jira. Kun ta'ee osoo jiru bilxiginnaan biyyi guddattee jirti. GDP'n biyyattii bara kana 9.2. Guddinni biyyattii 9.2 galmaahee jira. Kun immoo waan guddaadha jechuudhaan gabaasu. Ogeeyyii fi hayyoonni dinagdee immoo dhugaan lafarra jiru kanaa miti jedhu. Dinagdee Itoophiyaa ilaalchisuudhaan hayyoon dinagdee tokko yaada itti aanu kana kennee jira. Akkana jedhuun illee jalqaba. Dhugaan lafarra jiru kanaan wal adda. Biyyaa miti mootummaan hiyyoome lolli naannolee biyyattii keessatti deemaa jiru dinagdee biyyattii harkaa nyaatee fixee biyyattii miti hawaasa miti akkuma mootummaanu mataa ofiitifuu hiyyoome gibira dachaadhaan waan hawaasni kaffaluu hin dandeenye uummata irratti fe'uudhaan shanuu waggaa keessatti yeroo 2 tooftaa garagaraa uumuudhaan uummata irratti fe'uudhaan uummataan rakkisaa jira. Gochoonni akkanaa kun immoo bulchiinsuma sirnoota mootummaa kamii keessattuu Itoophiyaa keessatti kan mul'ate hin beeknedha. Osoo biyyi duroomte mootummaan hawaasa saamuu miti hawaasa rakkataa itti gargaara ture. Garuu mootummaan tooftaalee garagaraa uumatuudhaan maaliif hawaasa saama jedhee jira hayyoon dinagdee kun. Gama biraatiin dinagdeen biyyattii gama tokkoon viidiyoo itti aantu tana fakkaata. Mee waliin haa daawwannu. Laalaa erga amma kun katti argamnu Harargee lixaa aanaa odaa bultum araddaa gaaleessaati. Aduun haala kanaan rukuttee jirti. Bara dabrellee rukuttee jirti. Baranallee irra deebitee haala kanaan wal fakkaatu nuna uummanni haayitee jira. Kanuma keessa ammas immoo gibirri tokko armoo olii gad deemutti jira jedhanii. Mee gaamee rabbillee raamata isiniin godhe baranaa mootummallee waan raamata isinii godhatti hin fakkaanne numa dandaadhaa gawaan isiniin jedhu hin qabnuuti. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti godinaaleen Oromiyaa hedduun kana fakkaatu. Akka haasawa nama kanaa irraa argitanitti immoo abdii kutannaa guddatu mul'ata. Kana qofaa miti uummanni godinaalee Oromiyaa kan Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaa akkasumas kan kibba baha Oromiyaa godina Baalee Bahaa yeroo ammaa kana beelaaf saaxilamee rakkoo hamaa keessa jira. Sagaleellee dhabee jira. Nama itti iyyatuu fi namni isaa iyyullee hin jiru. Keessattuu uummanni Harargee godinaalee lamaanii kun rakkoo hamaaf saaxilamnee jirra. Daa'imman nu harkatti dhumuu fi uummanni Oromoo quba nu qabaadhaa waan dandeettanii nu bira dhaabbadhaa jechuudhaan waamicha taasisanii jiru. Nullee isiniin geennee jirra. Uummata godinaalee Oromiyaa hunda jiru wal to'achuun rakkoo beelatiin miidhaan akka irratti hin dhaqqabne mootummalleen qaamonni dhimmi kun ilaallatuu fi uummanni Oromollee quba nu qabaadhaa abdii kutannee jirra jechuudhaan waamicha bal'aa taasisanii jiru. Isiniin geennee jirra.
Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeesse irrattis injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Lola fufteedhaan zoonilee Oromiyaa garagaraa keessatti loltoota PP waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisu tibba kana injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Injifannoo guddaa kana kan galmeesse zoonii giddugalaatii fi zoonii lixaatti yoo ta'u har'as haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaatti loltoota PP waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Wallagga lixaa aanaa Sayyoo Nooletti lola loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti loltoota PP kaan addunyaa kanarraa godaansuun kaan madeessuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lola kana kan gaggeesse guyyaa kaleessa adoolessa 25/2026 aanaa Sayyoo Noolee bulchiinsa magaalaa Kolbatti loltoota PP irratti haleellaa raawwateen hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun kan haleellaa irraa hafte immoo baqachiisuun iddoo irraa dhuftetti deebisee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikadhe jedhee jira. AKM 6 meeshaaleen biroollee hedduudha jechuudhaan himee jira. Lolli loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Kaleessas bakkoota hedduutti mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Har'as lolli kun itti fufuudhaan bakkoota garagaraatti giddugalaa fi dhiyaatti loltoota PP irratti miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo oolmaa guyyaa har'aatii fi kan kaleessaa yeroo nu ga'etti qabanne kan isin biraan geenyu ta'a. Lola bakkoota garagaraatti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanaan wal qabate gama mootummaa PPT wanti jedhame jiraachuu baatus mootummaan PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humnoonni inni bobbaase bakkoota hedduutti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessuu fi hedduun isaanii kan haleelamaa jiran kanaadha. Gama biraatiin loltoonni PP'n bobbaafte namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan cimee itti fufee jira. Harargee lixatti namoota 2 irratti haleellaa raawwatuun loltoonni PP lubbuu namoota nagaa 2 balleessuu jiraattonni himanii jiru. Qabeenya namootaa balleessuu fi dararaan namoota irratti raawwatanis cimee jira. Oduun inni itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti humna haaraa eebbisuu beeksisee jira. Humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaa, leenjii loltummaatii fi akkasumas kan biroo dargaggoota badii tokko malee qe'ee isaaniitti jiraachuu dadhabanii qe'ee isaanii jibbuudhaan teennee du'urra jechuudhaan bosona filatanii fedhii isaaniitiin gara leenjitti dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootitti makamuun leenjii kana yeroo dheeraaf ga'umsaan leenji'aa turanii fi leenjicha ga'umsaan xumuran waraanni bilisummaa Oromoo sirna ho'aan eebbise jechuudhaan beeksisee jira. Tibba kanas haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garagaraa keessatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture ga'umsaan xumursiisuudhaan eebbisee bobbaasaa turu isiniin geennee turre. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.